Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham argafuun warroonni amantii biroos jirtu jajjabaattuun isiniin jedha. Alhamdulillah ani bira hundumtuu nagaya. Hordoftoota kiyya qaaliiwwan gaariiwwan baay'een isin yaada isiniin jedha dhugaa. Har'a maal qabattee nu dhuftee hojjettan har'a waanuma ajaa'iba wayiitiin qabadhee isinii dhufe. Waa yeroo baay'ee of keessatti dhoyse muudannoo kiyya sanuu ka obboleettii koo intala Oromoo obboleettii garaa tokko odoon dhalanne osoo hin taane obboleettii kiyya kanan jedhu icciitii koo na jalaa baastee jechuudha. Wallaahi isuma dhugaan isinii jedha. Isuma dhugaa wallaahi laziim summa wallaahi isinii sobaan jiru. Innaa innis maseetan muudannoo biyya Arabaati. Biyya namaati jechuudha. Jalqaba yeroo biyya namaa dhufu intaluma biyya kootiitillee intaluma aanaa kiyyaati. Isiin na dura dhuftee haadha madaamiin bira hojjetti jechuudha. Annaa achi mucattiin tuni amma na dura achi tutturtee isiin afaan hin bebbeeyti. Ani immoo dhufee akkas naannoo ji'a lamaatitti wal arginaa jechuudha. Haadha isii jaartii bira teetti wajjin dhufanii achitti bakka maarree amma hin dhufanii ani yoo san haarayaa nama sodaachisa biyyi namaa kun akka gizee duraa biyyaa gizee bayanii sanii miti. Achiin bakka haalli jirullee baay'ee natti ulfaate gosa manni keessa sodaa irraas kan ka'e wanni tokko sodaachisee yoo keessa sodaa qabaatu wanni kamuu isin cinqaa wanni kamuu isinitti ulfaataa bakka ijoolleellee jirallee mana sani ijoolleen kunillee baay'ee waa balleessanii hin beeytan ijoollee isaanii yoon qulqulleessa immoo deebisanii balleessanii kun immoo anaaf haaraya. Achiin bakka natti hin tolle bakka manuma san bichaa natti fakkaata. Anummaan afaan hin beekuuf waan akkas na godhan natti fakkaata. Yoo sadhana kana fide qaxxitaa biyyumarraa yoo warraa jechuudha. Biiroorraa na fudhanne qaxxitaa warrumatu na fidee jechuudha wasan. Achiin bakka haalli jiru baay'ee natti ulfaataa deema. Afaanis hin beeku. Xiqqoo dhagaa malee hin beeku afaanis garuu waan naan jedhan kana deebisoo haa dadhabu malee xiqqoo hin dhagaya. Achiin bakka mucayyoon kun dhuftee bakka namnummaan biyya kee namnummaa Itoophiyaa jedhamoo san anaaf dheebuudha. Dheebuu wallaahi bilbila sin qabu yoo san bilbilallee ofii isaaniitiin naa bilbilan maatittu jechuudha. Bakka namuma bakka sagalee nama kennan Itoophiyaa kana na hin beekun bakka wallaahi namuma kenna kan arguun hawwisiisa. Achiin bakka hin dhuftii akkanaa haadha tiyya bira teettii jetti. Waan isin jettuun dhagaa mire akkanaa Itoophiyaa hin dhuftii Asiyaadha maqaan isiin dhuftii Asiyaan akkanaa wajjin taphattanii bakka akkana naan jetti. Achi amma gaafa kaanii hin dhuftee amma fooqeedha. Fooqee fi jala manni isaanii dhuftee gaafa jettu achitti gaafa jimaata kana firri walitti yaa'ee walumaa mani achitti gaafa san aziimaan mana kenna sanitti jechuudha. Isiilleen dhuftee na gargaartii nyaata gubbatti hojjetamaa jalatti fooqee gabbuusna jalatti nyaatama nyaanni. Achi nyaata hojjetanii geessanii anaaf isiin meeshama dhiidhaa meeshama guurraa achi nama gadi buusaa ol guurra hiqaa. Amma nyaata itti gadi guurreeti. Amma wajjin haasofnaa akka miree maannaan jette amma teen wajjin haasofna waa nyaataati. Jarri fooqii jalaaraan fooqii gubbaaraan malee wanni tokko hin jiru. Achi nama haala jiru kana na gaafattee mucattiin tuni. Akkamii sitti tolee dalagaa maali naan jette bakka warri gaariidha moo akkamii maal naan jette kunuma naa yaadee ho'i. Na gaafa siin naan jettu kana ani kaafayyaalittiin tiyya nama kiyya obboleettii tiyya saba kiyya
jedhee maalitti himadha. Mana kanatti diqqoo natti ulfaate ijoolleen baay'ee waa balleessanii yoo an qulqulleesseetiin hin ka'e san deebisanii balleessanii namitti dhammuma amma na waamaa qulqulleessinaan jetti beekaafaa waa balleessiti ijoolleen jedheen itti himadha. Jennaan achi bakka maarreedha isiin narraa guurteetiin hin deebistee gara jaraa deebisuu heddiisinii galee. An jedhaani bakka achi san caala amma ani baay'ee taa'ee waan hojjedhu natti fakkaatu mana kana yookaan hin badaa yookaan hin galan jedhee waanuma keessi yaadu itti himadhe kaana saba kiyyaa mire nama saba kiyya obboleessa kiyya obboleettii hedduu tokko bar keessa keeccitii kee itti himattaa jechuudha. Innaa achiin bakka amma itti himadhe akkasitti bakka mana kana waggaa 2 xumuruu hin danda'u yookaan hin badaa yookaan hin deeman jedhaan. Itti himadhe amma hojii san hin haasofne hin kaane hin nyaatanii hin dhuganii jarri hin deeme baqqaadha isiin jara kan hojiin walii galtee qabdi isinii galee jara kana walii galtee qabdi. Haasofsiisimee waan isiin jettu jedhanii nadaa jarri isinii galee. Achiin isiin kasan caala amma nyaatanii dhuganii geessanii nullee meeshaa dhiinee finnee dalagaallee achi amma anis kifiliin kiyya fooqee ka jaraa warra jala anis amma kifilii kiyya seenee dhiqadhee shaaworii fudhadhee rafuuf kifilii kiyya seenee sun qoqophaa jiru sanii achi amma namitti harganaa natti ol baate ka harganaa fooqii natti ol baate. Maal haasoftanaa si yaa wajjin naan jette wallaahi maal haasoftanaa si yaa wajjin haafaan ofirraa dafee deebisuu dadhabu malee waan isiin haasoftu kana namittiin bakka fuulli kun timaatimii fakkaatee natti ol baate fuulli timaatimii fakkaatee aarii irraa danfitee jechuudha. Kanaan akkanatti birrii baafnee biyyarraa si finnee ani intala tiyya siin jedha saraatanyaa dheesii waamu intala tiyya dheesii waama ati immoo hin deema jetta. Akkamitti hin deema jetta nu kana hunda sitti kasaarree yoo jettu kana mittiin fuulli si diddiimate aarte waan taatu laalte namittiin kanan jenneeni tisii hojii akkanan jenneeni akkana naa jette aasii isaan immoo dhugaa jiru achi hin qaban ka waanuma jiru himan akkana naan jette ati akkana hin jenneeni maaliif akkana jetteen ana hojii taphattan jedhee walii isin fide malee odoo akkana yaadee walittuu isin fidu. Jette san caala namittiin todhamma ka jette. Hin jenneen jedheen kaanillee akkuma beeku san taphattama hin jenneen jedheeni achi micattee isiillee bira jirti. Maa jedhiisi bakka asiyaatu majnuuna jettee dhamma micattiin nama gaarii wayiiti baay'ee na jaalatti taguddoo. Isi bakka asiitu majnuuna yoon isin waan biraa jenna isin gara natti qayyartee jettiin achi namittiin narraa tasgabbeessite gabbuute gubadhuu nama kaa'aniinti maaluma na dubbise maaltu icciitii kiyya na baasisiise takka daa'icciitii keessanii ni matina hatta sheeka masgiidaa illee ta'etti ni matina ka jedhan sun dhugama. Achi bakka maaluma na dubbise aniinti ofis seena eega wallaahi ofitti seene. Kamitti akkana na gooti jedhe gaafa kaanii amma turree ammallee wal agarre raalaa bakka jedhan hin beeytanii raasaa deemanii bakka isaan itti waa nyaatan kunoo bakka raasaa kana gaafa sanillee akkasuma wal gaanichi maal jettee akkana jettee na himte akkana dheesii himanna maal jettee na himte jedhee lakki be'an badaa si yaadee odoo hin taane yoo isaan waa lashsii jedhan yookaan dalagaa sirraa hir'isan nu biraa deemti jedhanii jedheetii be'an naan jette ilaalaa dubbii jirte wallaahi ijoollee wajjin hojjettan. Waa'ee isaanii waan badaa hin haasa'ina. Cidhi keessan ufumaa keessanii qabadha. Akkasitti ilaala odoo aariinillee waan barbaadde na goote namittiin isiin garuu naaf hin hambifannee jechuudhaan talli sun isinii galee. Ani ergasii ijoollee Itoophiyaati ijoollee maaliiti maalii kiyyaa saba kiyyaa maalii icciitii kiyyatti ni madhu. Waanuma hojii hojjaasaa malee ergasii barumsa naa ta'e barumsa isinii haa ta'uun isiniin jedha wallaahi. Akkasii eegi viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Galatooma waan na dhageeffattaniif muudannoon kiyya.